ቆይ ከንዶ ኦባፋቴ ጀዳያችን በርችኩን አገከና እንደምና ኖሮታ ዋን ባዬ አገር ወራናማ ላይቭ ይረጥ ወንተ ከነሞ ጊዜ ነሞኒ ባዬን አርገን ባዬቲ ካአኒ ጅሩ gale birqi midiya dhabana ma kana hatte ofirti maqasides midiya keesse taqasitini siluma ijoollee fungaatu haadha manaatiifta warraaf kan taatu ijoollee fungaati dubartiin dubrummaadhaan heerumtu dubartii fungee bicha maaliif jeete dhiirti si dubbiftu hin jirtu tanaaf dubrummaadhaan heerumti dubartii yoo deemtu deemisisi bareedu dubartii tameette dubartii fungeedha maaliif jenna rabbiin fuula bichaadha bareechuu dide malee mudhii bareechee jira Bak. Dubartiin gizee deemtu deemsa toltu dubartiin gizee nyaata hojjettu nyaanni si bareedu dubartii tameette dubartii fungeedha. Rabbiin akka dubartii fungee bareechee jira waan ta'eef. Tanaaf dubartiin fungeen akka xiyyaa kun hin sodaatina. Waa hedduu qabdan waa hedduun boonta waan ta'eef jabaadhaan isinin jira. An siluma taayippiin koo isin tunatti tola siluma. Jara kana maa dhiisa jarri kun isin amman taatu sababni isaas fungee miti hin taatu isin amma. Kichifchifi ilkaan kichifchifi. Kana qofa miti kan rakkisaa jiru. Haadha faaxinillee abbaa manaa nama hatteetti jedhaa jiru. Amma ijoollee keenyaaf kan barbaachisu dhiirota keenya osoo hin ta'in Baltaasaar ta'uun na godhu gaarabbii. Oromoo laa ilaaha illallah miimaan. No siifi miti. Qaafootu lillaa siifi miti dhugaa rabbi. Amma waa'ee isaaniitti sabbakoo odoon taane deebitamoo deebituudha jecha gabaabaa. አንድ ሰሞን መነጋገሪያ የነበረው ባልታዛር ከ2 ዓመት እስር በኋላ መፈታቱም ተነግሯል። ነገር ግን ከተፈታ በኋላ ያጋጠመው ነገር እጅግ እያነጋገረን ይገኛል። ባልታዛርም ከእስር ከተፈታ ከ2 ቀን በኋላ ይሄ ዜና በስፋት መነገሩን ተከትሎ 2 ቀን ውስጥ ብቻ ከ150,000 በላይ ፎሎወርስ ያገኘ ሲሆን ከዚህ ውስጥም 80% ሴቶች እንደሆኑም እየተነገረ ይገኛል። አቶ መሌዱ ከነ ኪሰቲ ከኑና ሰኒ ቱራኒ ጫራ ቡልቱ ሜፊ ሲፋን አከጀረ ወሎላን አገኝ ቱረ የሮ ከነ ኪሰቲ ሙሲፋን ኦፈነጅ ሰመለ ጀቴ ቱረ ኮ ኢፈመናፍ ኮዳ ጉጂቺ አከስ ገባበተን ሴኒያ ነው አማሙ የሮ ከነ ኪሰቲ ጅዱላ ማረከኒ ጅሩ ነሞኒ ላላኒ ፉራኒ ኤቢሰኒ አከጀረ ባአን አገኘር galchumti nagiya waaqanu nagees oromoo tokko taas gama kanaan ani faati meelbaa kan wal beeknu otoo waliin fuudhin dura waggaa 10 osoo waliin fuudhin duratti waggaa 10 wal beeknu Oroota kun illee rakkoon qabu waan furamuu danda'udha haa ta'u malee moo hedduu kana keessatti ijoolleen durba rakkina sin qabdan tokko walitti himna amma rakkina baay'ee akka sin qabdan ilaalaa dhufneerra amma mooddee kana irratti moo rakkinni sin qaba inaaffaa tokkotu jira homaa waan isin galchu tokko hin jiru. Abdii maaf akkas ta'e jettanii dhageessanii beektu? Sumayyaa sabbirtu gube. Sababiin keessiin gubuu ishee immoo dubbiin isheen dubbatte yoo jiraatte waan anyi isa seeraaf dhiifna garuu noormaali isa isinitti dubbatamu ni dubbanna. Kan seeraaf dhiifnu seera qulqulleeffata waanta ta'eef jechuudha. Noormaal afaan shirra namoonni kan isheen ishee abashaqaa jiran abdiin ni bareeda namootni baay'een piroofaayilii isaanii irra suura isaa godhatuni gaafa suura isaa godhatan immoo aannan haaraa waan ta'eef fuula isaa xiqqoo balleessuu fedhan irratti gad dhangalaase malee amma kana miidhama jedhee irratti hin dhangalaasne intalli kun gaafa practice goote ofishee irratti practice goote miila ishee irratti jechuudha kaan immoo tuttuqqaan kan biraan illee dudduubaan akka jiru ni haasoftee turte isa kana seeratu qulqulleessa isaa dhiibni bira darbina walumaa gala kan namni godhee waaqayyotti hin qabatina. Ani sanatti meera sentuna dhaga'uu dhabe malee dubartii fungeetu jaalalaaf yookiin immoo maatii horachuudhaaf kan taatu dubartii fungee akka ta'e himamee jira dubartii fungee fuchuudhaan ofis tiksaa zayitii ofitti naquurraa of tiksaa nama biraan of tiksaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكيد جرت نجي وندنو دموس التمارين أجر Raako biyyi dhukkubsatee. Garuu dufunge taatee garuu bareedduu ture haa ta'u malee ati kanaa miti rakkina guddaas fiduu danda'a wanta kun. Ani lafaa ka'eetu nama hin ga'u. Urutaa kanaan dura bilbilli keenya cabee ture akkuma sin agartanu. Waan ta'u malee yeroo abbaa keessatti hojjechiisuudhaan jedhaan isaa akka adda hojjetamu dandeenya himanii jiru. Sababni isaas iskiriiniin isaatti bu'amnaan jedhanii waan baay'ee haasa'anii jiru wanta jarri haasa'an haasa'u irra deebi'uu barbaadu. Gisee jarri akkas jedhan immoo ani immoo laphee koo ol qabeetan ni bitama gaa dhiifamees hin deemamu barbaadde jedhamee ture.
Taatoo malee kolfiinis qal'annee isaa dabarsinu malee wanti kun akka inni jijjiiramu qabu natti himanii turani. Mee chaalenjii tokko jalqabni torbii tokko keessatti iPhone hin binnu. Anaaf ati hin binnu. Bakka akkaawuntiin kun bilbilli koos kanaan naquu namuu hin dandeessu torbii tokko keessatti mee ni yaalla. Gara sagantaa keenya irratti yeroo deebiin keessatti immoo Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa kanaan booda akka isaan nashidaa baasuu hin dandeenye himanii turan. Yeroo kana keessatti garuu jecha isaanii waan jijjiiran fakkaata. Yoo Rabbi na gargaaree sagaleen koo tole nan dulloome sagaleen kan koo sagalee dulloomaati. Rabbi argamaa daayoomileen dhabamu kan kaatuma jiru haarawwan jedhamu abaditti afaadhaa abadiif hin argamu ofiin dubbataa daawwaasaan jiru kamu qaaliqni garagaraa waatti nakweeffamu of gaadha inni waa itti naajamu inni tokkichumaa qaroon qabu ilaahin astaghfirullah alazim ilaahi ammoo jiraataa daaduuti san nakkabu argaadhasi inni humtoo sana jabu dandahaadha inni kan saati tan qabu nama kana bari azaameen gubu jannata hin dhabu michuunsaa wallahi astaghfirullah alazim ilaahi ulfaadhaa galatooma isiniin jechuufi namni naman galateeffane rabbiin usamaa ittiin galateeffatu warra wal galateeffatu sagalee kana obbiraadha buun barbaadu. Uummanni kiristaanaa, musliimni, pirootestaantiin, pheenxeen namoonni baay'een sagalee kana ni jaallatu. Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaas nashiidaa qofa irratti osoo hin ta'in qabsoo uummata Oromoo keessatti shoora olaanaa taphatanii jiru. Uummata Oromoo birattis kabaja guddaa akka isaan qaban ni beeku. Rakkina guddaa kan fidaa jiru inni sadaffaan immoo dubartootarraa. Dhuufuun dubartootaa dhuufuu dhiiraa caalaa baay'ee ajaa'iba kun bu'aa qorannooti. Qorannoon gaggeeffame tokko akka agarsiisutti dhiironni dubartoota caalaa dhuufuu baay'ee dhuufuu haa ta'u malee dhuufuun dubartootaa dhuufuu dhiiraa caalaa baay'ee ajaa'iba kunis sababni isaa dhuufuun dubartootaa konsentireeshinii haayidroojin saalfaayidii cimaa of keessaatii qaba jedha. Egaa kana kan jedhe ana miti bu'aa qorannooti. Qorannoon kun sirriidhaan yaaddu warri dhiiraas warri dubaraas yaada keessan koomentii irratti na barreessa. Wanti kun ijoollee durbaa fungee immoo ilaallatu. Meemee ijoolleen fungee jiraatan. Ani nama hidheen immoo kana wajjin nyaata urkutiin kuni. Jadi pemegabatan. Oromo di paman nama begitu. Allah. Kenapa? Isin ijoollee waan kana fidanii muudii qabaa jirtan jirtu wanta kana irratti muudiin hin qabamu oorota dhugaan isaanii jira namoota kana irratti muudiin hin qabamu uumama irratti qalbiin hin barbaachisu rabbiin arraba isaanii faayiku nama qaba iddoo kana taa'uun hin danda'ama eenyu nama qaba tole ila an biiroon jiru mucaala birrii miliyoona 200 kenniifi an biiroon jiru har'a makiinoti haaraa gaggalan jiru garuu kan biroonis hin galu torban kana rakkoon qabu hojiin keenya beekamaadha tolee kabajam rakkootu jira moo ta'u nama qaba duratti barti qaarii waan hin ture falsiifadha nama qaba siin jedheen ture nageenya natti fakkaata argatiin kaatu ta'een yookiin iddoo wanti kun dubartii fungee ilaallatu ijoolleen fungee kana keessaa ba'u qaba ijoolleen fungee qabeenya ilaalanu bareedina ilaalanu istaatasii ilaalanu jaalalaan dubartii fungee akkasiin filatanu oruutaa waan isin dhibu keessaa biyya tokko keessatti aadaa tokkotu aadaan kun maayinni gizee fuudhaaf heerumaa keessatti achumatti manuma isin fuutan sana keessatti namoonni dhaabatanii isinii harka rukutu isin garuu kwaasii taphattu. Steediyeemiin guutuun harka isinii cabacaba isin garuu kwaasii taphattu. መተናል እኔ ሀገራ ማን ነው ብዬ ቤተሰብ ቲክቶክ ላይ ሰው ማለት ምንድን ነው የሚጨበጨበው ብያለሁ። ከታችም እየተጨበጨበ ነው። ካናናና ይኒ ጌታ ምን አይነት አድናቆት ነው? እኔ አሁን ጥያቄ ማን ነው ይሄንን አንሶላ ገልጦ የዚህን ሁሉ ሰው አይን የሚያየው ነው? እሺ ለምንድን ነው እኛ እንደዚህ አይነት ባህል የሌለም? ለምን ጎጂ ባህል ተብሎ ቀርቶ ነው ወይ? ለዚህ ታላቅ ተጫዋች ለፕላኔታችን ምርጡ ተጫዋች ወንድ ልጅ ቢደነቅ ምን ችግር አለ? አከስ ብዬ በራቴ አርከደ ማፍሩክ ተባ ቢገኝ ጌዘት ገሩ አዳና ከናኩም ብዬ ከኝት ማፍን ጀልቃባሙ ከንዘሉስ ጋፊ ጉዳል አቱልቲ ነማ ካፍቴ ረቢን ጭብሴ ፈራጄ ቤሪ መጋላ ጫላንቆ ሴራ ባዳራ ወቴ ጀራ ፕሬዲክቴብሊ ወጋሜ ከካኒን በራዳ ከናትን ቀባን ያን ሬፍና ገላ ጅራባኮ
Oroota oduu gaddisiisaa yeroo baay'ee naannoo Arsii keessaa ni dhageenya. Ammas taanaan immoo Arsii keessaa ammas oduun gaddaa tokko dhagaamee jira. ከአርሲ አሳዛኝ ሰበር ተሰምቷል። ሁላችሁም አዳምጡት። ይሄ ቪዲዮ አቅም እንዲኖረው ሁላችሁም ፎሎና ሼር አድርጉት። በዛሬው ዕለት ሰኔ 6 2018 ዓ.ም በምስራቅ አርሲ ከአቦምሳ ከተማ ወደ አስኮ አንድ ሙሉ ተሳፋሪዎችን ይዞ በመሄድ ላይ የነበረ የህዝብ ማመላለሻ ከቀኑ 6 ሰዓት አካባቢ በታጣቂዎች ታግተው መወሰዳቸውን የአካባቢው የዓይን እማኝ ለአዩ ዘሀበሻ ገልጿል። እገታው የተፈጸመው ከከተማው ትንሽ ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ሲሆን በቅጥቅጥ አይሱዚ ውስጥ የነበሩ ሁሉም ተሳፋሪዎች መወሰዳቸውም ተገልጿል። በጥቂት ሳምንታት በፊት በዚሁ አካባቢ በኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ላይ ጥቃት መፈጸሙ ይታወሳል። እኛም ጉዳዩን በቅርበት ተከታተልን እንድናሳውቃችሁ ቤቱን ናኖ አርሲ ከሰቲ በላ ወንብር ጉዳቱ ጋር ዘሩ ዘደሜ ሶሻል ሚዲያ ከናረቲ ባየው ዲፈማት ዘራ አርሲ ነገኛም ቢክና አርሲ ቢየ ጃላላቲም ቢክና አቶ መሌሮ ከነከሰቲ ወንቱ ከተቆሙ ከዘር ሙደታ ጅሮን ደገኘ ይዝራ ረቢ ነጋሳኑ ፈፊዱ ጀና ሽመልሲ ሱዋን ከናረቲ ሜዴ ቢቀቡ akka waan saatti kana gatii isaa beekanii ibsa kennaa ol miidiyaa irra ta'anii hin qaana'an. Warra kanaa kun warra odeessee bula. Walumaa garattuu warri kun warra salphinaati isaanii. Warri immoo maqaa isaatti kanaatiin warra daldaluu barbaadanii jiru. Waa'ee isaatti kanaa diddigaatii isaan siyaasa hojjechuu warra barbaadan. Durumaaniyyuu sammuu isaanii keessa beekumsi keessa hin jiru. Yaanni keessa hin jiru. Duudhaan safuun Oromoo keessa hin jiru. In odeessu ta'ee in xaxu ta'ee in tonoqqolu ta'ee in moru ta'ee hin beeku waan isaan haasa'an. Odeessitootaa fi baandaawwan akkasii jiru. Walumaa galattuu jarri kun kansarii jarri kun warra odeessanii bulanidha. Biyya keenya keessatti wanti gaariin yeroo baay'ee hin faca'u. Wantoota ajaa'illee ilaallee baay'ee irraa sofna sa'aatii isaaniirraa waan baay'ee haasa'amee jira. Akeewwatan namoonni meeqa keewwataa jiru. Namoonni nu beeknu abbaan qabeenyaa meeqa biyya keenya keessatti gizee keewwatan argaa jirra. Namoonni biraa akka haasa'an hin barbaadu. Uummanni keenya garuu akka barbaade yaada barbaade kennuusaa ni danda'a. ስማ ቤል ይሄ ቪዲዮ ስንት ላይ ካገኘ ከቤት ወጣልኛለሁ ማለት ታበረኝ 250 ሻንጣን አዘጋጅ ቪዲዮን ኩን ገዲፈሜ ጅራ ላይኪ ሜቀ yoo argate mana keessaa baate jennaan laayikii 250 ዘዴ ጅራ laayikii 250 ጉቴራ ስማ ቤል ይሄ ቪዲዮ ስንት ላይ ካገኘ ከቤት ወጣልኛለሁ ማለት ታበረኝ ወፈለፍ እናቴ 250 ይበሰዲ ባቡር ከዛስ ሻንጣን አዘጋጅ ተራራ ጠፋ እንደወርወር ልጥልጥ ይላል እንደነጁ እንደገለባ እንደላባ እንደደራ እንደነፋ ተራራ ጠፋ እንደወርወር ላይክ ይበላማ ፍሽን ተመጀደ ሞኒ ከኛ ገሩት ቢዜ ላይክ በዘዲ ቦይ ጎዳን ይጀሩ ባየጋለ ቶማስ ዋንጋሪ ረቲው ማንጋሪ ወጀቱ ሚቲ አቶ መለ ሙጫን ኮንስ ዴቪስ ኒ ከኔር አባቴ ነው ብዬ ማስበው ሰው ለእናንተ አባቴ እንደሆነ ያስተዋወቅኳችሁ ሰው በመጨረሻም ዛሬ ልጅ አይደለም አላቀም ብሎ ዚምቤ ጉጀዴ መናሬ ተጅራ በገገመደን ጋፋ ከዲር መርቱ ዳሞ አጫሉ ዳን ከዲር ደወሌ ዋንጀ እንደገይሰኒ ዳኒ ጅረኒ ሀመና ከማቲን ጅራ ጊዜ ጆን አጫሉን ጋፍ ሰነቲ ኮንሰርቲ አዲስ አበባ ከይሰ ቶሬ ቀጥጣት ደቄ ሽጉቲ ቀበቴ ከዲር ማልጀሌተኒ እኙ ሲደሄ ሜ ነገር ሲሲ አመለ ገላናኒስ ጋፍ ተካ ኦሶ خراው ጅደም ጀርኒ ዛአሸነት ሽጉቲ ከነቲ ፊያብለ ቀበቴ ማሊፍ ነከኒታ ጀናኒኒ አኒ አርከ ከናኒን ጀርጀራ አቲ ሽጉቲ ተነቀበዶ አንአብሌኒ እንደማገ ወርስ ላጅራቹ ቀቡ ዱኤቲ ወርስ ላዱ ቀቡ ጅራቹ ጅራ ሳሪ ኦኔስ ጀናኒ ሳኝታ ባይ ጉቶ መተኪኛ ጊዜ ካስተኒ ዲቪዲ ኦፍ ዱክብሱ ደማኔ በዋኑ ፊዳ ጅሩ ተቆንጆ እንቆርተናን ጀዳን ማላባሽ እንጆርተናን ጀዳን ኤየን ዱጋፍ እንጆር ነማንታቱናን ጀዳን ለኪቦር ነማንታ ለፋንካቱናን ጀዳን ለኪቦር ለፋንካ ተኮዩን ቀብዱናን ጀዳን ነማ ሁጩ ኡፈቱ ሐቀኮ ኢላላኒ ሄዱነቱ ኡፈቱ ገሩ ሐቆ ቦርሚቲ ዋንጉ ያምበሪ ፊዱ ሁንድኑ ተኛ ኢላላ ወጂ ረቢ ጉዳይ በሪ ሞታት ይፈላ አከስ ዋንቦርተው እንቤከም ከናን ዱረ ጃኒ ዳን ሊነሙኒ ባየን ዋንን ታኒ ሃዛኒ ቱረን ሙጫን ኩና ከሰከስ ጀደኒ ቱረን አቶ መለየሮ አማ ኪሰቲሞ ኡመተ ሲያረብሳ ቱረ መሳገዲ ቀብዴ አከሲኒ ሩሙዳ ጀትስ ደገኝሩ ይችትና መወዳት አጅባት ንግስት ናት ቤቱን ደመቀችበት እሷም አወቀችበት ቸብቸብ አድርጉላት አንድ ኮናት ለናቷ ቸብቸብ አድርጉላት አራናይ
ነይ በማለዳ የልቤን ግዳ ኧረ ነይ በቀን የኔ ሰቀቀን ኧረ ነይ ማታ የኔ ትዝታ ኧረ ነይ ፈጥነሽ አበባ መስለ ዋሜቅ ሀሳሜ ጅራ ሙጫ ከነረት ወንቲ ባየና ሳሚ ቱሬ ሙጫን ኩ ሙጫው ለጋ ገሩ ከሲንታቴ ቤክቱ ሙጫ ወለጋ ሙጫ ኦሮምቲቲ ቢከምቱ አከሲንታቴ ኒዱበታማ አተው መሌ ሃዳኒ ሞ ዋምበራቴ አተው መሌ መካ ቀብዲሳ ጀረው መሌ ሙጫን ኩን አከሲን ዲገ ኬኘ ቀብዱ ሂመማ ቱሬ ኤኮ ኢፈመናፍ ጎዳ ጉጂቺ አከስ ገባበተን ሴኒያኖ ነንደደቤ እንደንዴኘ ኢንደርበሴን ኦብሳ ቱሬም ገሮ ዋንቲ ደርቡ ኢንጅሩ ቢፋ ጅጅረቴ ዱፋ መሌ ኪየ ደርባ ኢንጅሩም ኢፈማ ሜልባኮ አከቲ ጀባታቲነን ቤካ ዋቀዮ ወረ አማቲ ደበርሴ አከሲን ኬኒኒ አብዲን ቀባም ኢሳን ሲቲሜ ቶኮዩ አከ ኢንደገኒ አደራ ነማ ቶኮዩ ኢናማኒኒ ኦቦሌሳ ኬ አርከ ኢንገዲሲን ኢፈማ ኢሳ አራ ከነ ኦብሱን ደደቤ ከነ ጫላ ሲቃይኮ አከ አርጊተን ኢንፌሉ ኢፈማም ኩን ጀቸ ጩሙራ አዳ ወራ አርቲስት ጫላ ቡልቱሜ ሲፋንታ ሾሜቲኒ ቶራ ፌስቡክ ይረቲ ከተባሜ ቱሬም ኤጋ ዋን ኡንዳፉ ጉያ ዋቀዮ ጀዴ ማሌ ኦምቱ እንተው አመሉቡን ኦልቴ ጅርቲ ማሊ ረኪኒ ጀረማኒ ፎራሚ የዱ ጀረማኒ ነጋምቡይ ጃርስ ስሊ ኢቢሰኒ ዲቢያኒ ጆ galchumti nagiya waaqanu nagees oromoo tokko taasis afaan tokko dubbisi bara nagees barii nagees waggaa haaraa kana nu nagees tokko nu taasis ol nu fuutee gan nu deebisin bara barii nu nagees ol nu fuutee gan nu deebisin oromoo tokko taasis oromoo biyyarra bulchi biyya oromoon bulchi nage kanuma jedha egaa ayyaanni oromoon kaaba kibba baha dhihan ayyaana gosuma tokko qaba wanni oromoo adda qabu jiru yaada tokko moo caalaa bultume irraa dhaga'uu qabna caalaan bultume mimi waa'ee kana maal jedha gama kanaan ani Faati Meelbaa kan wal beeknu otoo waliin fuudhin dura waggaa 10 osoo waliin fuudhin duratti waggaa 10 wal beekna kun ani Faati Meelbaa yoo ishiin ministeera eegumsa fayyaa hojjettuu fi ani baandii buraayyoo hin jiru jaamboo yeroo ati tireeningiidhaaf achi dhuftu sana ani Faati Meelbaa beek hangan sololo deemee rakkoo sana hunda argee hangan biyya namaa keessa naanna'ee waan sana argeetti Faati Meelbaa na eegaa turte gama biraatiin aarsaa guddaa naa kaffalte isheen sababa kootti hidhamteettis carraa biyya alaa kan deemtu kompiitara ishiirraa odeeffannoon ishiin anaa fi nama sana abalu siniin hin jedhu nama sanatti otoo ergitu kan ishiin qabamtee wanti hundi jalaa babbadee maakalaawii hidhaa turtee yeroon ani biyya kanatti deebi'u ishiin immoo hidhaadhaa baatee har'a immoo rabbi nu jiraachisee ijoollee kana fakkaattu kennaa naaf kennite anas dabaa fi cafee hedduu na eegdee wanti kamiyyuu gaadhu naa obsaa na gorsaa naa dhoksaa har'aan nageesseetti. ilkaan hidhiin arrabni yoo garii wal nyaataa akkasuma ta'a wajjiniin jiraata jedhani jiru ustaazni haa ta'u malee namni wajjin jiraatu walloluunsaa waan hin hafnedha wallolanii immoo nafni akka kanaatti immoo yedduu galle gizee nu araarsinu baay'ee jaalalli jira kan akka duraatti deebi'e kan mi'aawuta haa ta'u malee ijoollee nu dhabneewu ijoollee nu gaara irratti dhabneewu haati jaraa akkamitti jirti. siidaa isaa arguun barbaada garaa koon kutadha qixa itti barbaaduun qabu ani maatii dhala sadaffaati daaniin koo ani beekee ijoolleen guddisu nama waggaa 10 nama 3 jira waggaa 10 gaditti nama 3 jira ijoollee kana bakka eessaan gaa kophaa koo danda'een guddisu abbaan dhukkubsataadha obboleettiin isaa kan barattee eebbifamte golatti ol deebite obboleessi isaa kan fayyaa barate manatti ol deebi'ee mucaa kana ayisti taa'ee nu jajjabeessa miindiyaa ji'a isaatiillee nyaatu qoshoroollee manni buskuutiillee manni nyaatu hin beeku karaa baankii mucaa koon hin baree amma karaa baankii wallaalee adaraa uummata Oromoo kan taatanii reeffa mucaa koon irratti siidaan isaa akkanaa dhaabatu hedheen boo'aa an siidaa isaa argeennaan garaan jabaadha adaraa garaanaa laafaa uummata Oromoo kan taatanii eessarratti alatti.
adaraan barbaachisu namootiin akka kanaatti du'anii mootummaan naannoo Oromiyaa yookaan immoo mootummaan federaalaa waan ta'e gochuu qaba. Waan ta'e gochuufii qaba gurbaa kanaaf. Adaraa waa tokkoon barbaachisu achina qabii asna qabiin barbaachisu gootuutiin keenya gizee akka kanaatti du'an qubaa isaa namoota meeqa akka inni ittiin falmaa ture agarree jira. Mucaa kanaaf nuusoon ta'in ormi baay'ee haasaa fi turanii adaraa waan barbaachisuun qabu uummata keenya irraa waan godhamuufii qabu godhamuun dirqama jedhee naman. Gara biraatiin immoo fungee fuudhi jennaan na diddee balaa isaa kottuu dali. Kanatti akkas goote miidiyaa irra yoo fidee akkas wajjiniin ta'uun qabdu turte si galee birqii miti haadha manaa namaa kana hattee ofirti maxxansites miidiyaa teessee akkasittiin unet maal akkasitti dhaga'amu garuu hin beeku tusiitii jechuudha. Akka abdii obbuusiiti yaadeetu. Yaadi nama waggaa meeqa wajjiniin jiraate nama aarsaa meeqatti kaffale abdiin eengadda dhuftee gaafa seenii ofii keessatti utuma seenii si jaallattee akkamittiin abdii irraa naxxeen dara kana ofitti laxxif goote teessa dhugaa rabbi baay'ee masitti uffadhe rabbirra dhiifama naa godhe jechuudha amma si jaalladhu si jibbeen. Inde akkas godhama moo abdii rabbirra kaleessa dhengada koo haasaame wanta xumurame gaafate niitii nama haadha manaatii bar kun kabaja kana booda garuu jechaadha wanti itti kabajuuf hin jiru jecha naan jechaadha urjii beeki maal jedhama beektamu maal tokko rabbirra anaafate engadda maalaa somnee engadda maal teenya wajjiniin kana miti abdii naan jettee waan baay'ee na gorsite waan baay'ee sitti himee waan baay'ee walii gallee deebine akkamittiin na jala deebite kana gootate ilmoo dhiiraa taate kaate. Abdii obbo Omamiti siif jirra dhugaa takka qo'a miyuutii godhadhame takka abdii waa gaafadha abdii ati mucayyoo kana faana maatiif maatiin kee biyyatti wal beeku seera guuttee fuute akkamidha rileeshiniin atii fi mucayyoon kun biyyatti oduu asin dhufiin qabdan. Anaaf isheen jechuudhaan kan mesitti maan jira maatiin keenya biyyaa wal beeku obboloonni keenya obboloota ishee wal beennaa obboloonni ishee naanna beeku maatiin keenya wal beeku isheen utuu amma isheen achi ofirraa butee rabbiraatu isheen haasofte jechuudha isheen gaariidha amma yaada kana hundumasaa hariiroo ishee wajjin hin qabna. Gara Saawudiitti iyyuu biyya teessee sitti erge jechuudha dura iyyuu Saawudiitti sumatti erge. Ani ijoollummaa makooti kaasee jechuudhaan nama biraan beeku mucayyoo kanarraan kanaaf esitti maan jiraan. Kunoo isheen dura Saawudiitti illee sumatti erge jechuudha. Maal maatii ishee iyyuu kun obboloonni ishee beeku. Okay, hedduu laphee nama cabsa Oromoo koo baay'ee nama gaddisiisa. Bareedaa uummata. Anaan kan na dhibu eengadda ansi dhibu jechuudhaan kunoo jechuudhaan gammeela rabbirraa faana teenye yaada kana hunduma isaa xumurree jechuudhaan waliigallee jecha ta'e wanna gorsee wal gorsinee wal jajjabeessinee wal bukkeedhaa deebine na jala deebi'ee akkamitti. Baga gizeedhaan barree ijoolleen dhiiraa dubartii fungee fuchuu keessaa akka daganne ammas fungee gatiin taa'anii jennaan. Sakata afootu lila wanta naasaa ture haariin iyyuu akka qubna gariitti akka hin furanne shiwaayikii kan naasee hin furatu shibiqas jedhe. Namni jaalatamoo kabajamoo jedhamaa jirta taanaan gannazamaa jirta awwaalamuudhaaf.